Yoo kabajamtoota hordoftoota OMS miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf qindeeffadhe isinitti hima jalqaba irratti mata dureewwan isaa. Itoophiyaatti daddabarsa boba'aa karaa seeraan alaa keessatti namoonni shakkaman 600 ol to'atamuun himame. Raashiyaan michuu amanamtuu Iraan taatee itti fuftii jedhan pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin. Kooriyaan kibbaa garee biyyootaa ulaa Hormuz nageenya isaa eeguutti makamuu ishee beeksifte. Kabajamtoota hordoftoota keenya yoon waliin turtan oduuwwan kanaaf kanneen biroo ni dhageessu. Oduuf odeeffannoon wayitaa'uun yeroo akka isin naqqabaniif chaanaalii keenya like subscribe godhaa hiriyoota keessaniifis qooda yeroo gariin waliin qabadha. Daddabarsa boba'aa karaa seeraan alaa keessatti hirmaachuun namoonni shakkaman 600 ol to'atamuun himame. Alaa qabatamaa addunyaan ittiin jeeqamaa jirtuu fi Itoophiyaan illee muddama keessa jirtuun wal qabate namoonni qaxxaamuraan duroomuu fi hanqina uumamaa jiru daran hammeessuuf kan hojjetan Itoophiyaa keessatti irra deddeebiin mul'achaa tureera. Ammas waraana baha giddu galeessaa addunyaa tasgabbii dhorke Itoophiyaallee gaaga'aa jiru sababa godhachuun namoonni 600 ol karaa seeraan alaan daddabarsa boba'aa irratti hirmaatan to'annaa seeraa jalaa oolfamu ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa beeksiseera. Yakkoota dhiyeessii boba'aa irratti raawwataman irratti tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufaas jedhameera. Boba'aan seeraan alaa socho'aa ture beenzilii liitirri 200 fi 50 fi 20 ol naftaan liitirri 100 fi 99,400 ol to'atame mootummaaf galii ta'uu isaa ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaa Dr. Kaasan Goofee himaniiru. Boba'aa to'atame irraa birrii miiliyoonni 48 fi 663 ol mootummaaf galii ta'eeras jedhan. Namoota 613 gochaa seeraan alaa kana irratti hirmaatan to'annoo seeraa jalaa oolfaman keessa itti gaafatamtoonni waajjira daldalaa, dursitoonni garee ogeeyyii sirna to'annoo, abbootiin qabeenyaa buufata boba'aa fi hojjettoonni isaanii akkasumas qaamoleen nageenyaa sadarkaa garaa garaa irratti argaman akka jiranis himameera. Raashiyaan michuu amanamtuu Iraan taatee itti fuftii jedhan pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ayyaana bara haaraa Iraan sababeeffachuudhaan ergaa hoogganaa olaanaa Iraanii fi uummata Iraaniif dabarsaniin haalli rakkisaan amma keessa jirtan akka darbu nan amana. Raashiyaan michuu amanamtuu Iraan taatee itti fuftiis jedhan Putin. Wajjirri pirezidaantii Raashiyaa akka jedhetti Putin hoogganaa olaanaa Ayatollah Ali Khamenei bakka bu'uun filatamanii fi pirezidaantii Iraaniif hawwii gaarii qaban ibsaniiru. Kunis wayitaa Iraan haleellaa Israa'elii fi Yuunaayitid Isteetiin muddamaa jirtuttidha. Akkasumas haaloo baafannaa misaayiloonni Iraan wayitaa akka bokkaatti magaalota Israa'el irratti bu'aa jiranitti ta'uun isaa adda isa taasisa. Buufata waraanaa Yuunaayitid Isteetii fi British kan ta'e Eegoo Gaarshiyaa haleelte. Haleellaan kun kan milkaa'e miti kan jette UK'n ergasii buufata waraanaa ishee bal'istee akka itti fayyadamtuu fi Ameerikaadhaaf eeyyamteetti. Buufanni waraanaa kun humna waraanaa Ameerikaa fi British qubachiiseera. Jalqaba ji'a kanaatti UK'n akka waraana Iraaniif itti fayyadamtuuf Ameerikaadhaaf eeyyamtee turte. Buufanni waraanaa Eegoo namoota siviiliif kan hin eeyyamamne yoo ta'u lafa namoonni siviiliin jiran irraa gara kiiloomeetira 1,600 ol fagaata. Akka odeeffannoon BBC'n baasee mul'isutti UK'n odola kana liiziidhaan waggaatti paawundii miiliyoona 100 kaffaluun waggoota 99 dhufaniif itti fayyadamti. Kooriyaan kibbaa garee biyyootaa ulaa Hormuz nageenya isaa eeguutti makamuu ishee beeksifte. Kooriyaan kibbaa tattaaffii sadarkaa idilaa addunyaa ulaa Hormuz nagaaf bilisaan ulaa kanarraa qaxxaamuruu mirkaneessuu irratti xiyyeeffatu irratti dabalamuudhaan qooda gama ishee akka gumaachitu ibsuu ishee Reuters gabaaseera. Tasgabbii dhabuun baha giddu galeessaa addunyaa guutuu jeeqaa jira. Waraana Yuunaayitid Isteetiif Israa'el Iraan irratti banaan hordofee cufamuu ulaa Hormuziin hanqinni boba'aa biyyoota hedduutti yaaddoo ta'eera.
biyyoota yaaddoo kanaan raafamaa jiran keessa biyyi keenya Itoophiyaan ishee tokko wayitaa taatu buufataalee boba'aa magaalota Itoophiyaa keessa jiran hedduun hiriira konkolaataadhaan muddamaa jiru. Biyyoonni hedduun haala ulfaataa kana damdamachuuf tajaajila boba'aan kennamu irratti daangaa kaa'aa jiru. Tarkaanfiiwwan adda addaas fudhachuutti fufaniiru. Itoophiyaanis boba'aan qusannaan akka faayidaa barbaadamuuf oolu akeekkachiisa kenniteetti. Dabalatas dursii konkolaataawwan deddeebisa uummataaf akka kennamu, daandiiwwan gaggabaaboon ammoo adeemsa miilaan akka ta'anii jiraattotaaf dhaamteetti. Masriinis dhaabbilee daldalaa irratti daangaa yeroo wayitaa keessu Sri Lankaan guyyaa tokko guyyaa hojii mootummaa irraa hir'isteetti. Hojjettoonni guyyaa roobii mana bahanii hojii akka hin seennes ajajje. Paakistaan ammoo sababa qaala'insa jireenyaaf manneen barnootaa cufteetti. Yuunivarsiitiiwwan barnootaa onlaayinii akka kennamus taasifteetti. Guyyaa hojii mootummaa guyyaa 4 qofa akka ta'us gochuun biyyoota hafan hojjettoonni mana akka hojjetanis ajajje. Dabalatas mindaa ministeerota yeroof akka adda citu gochuun miseensota mana maree ammoo dhibbantaa 25 akka hir'atu murteessiteetti Paakistaan. Gaaga'amni dinagdee lubbuu namoota baha giddu galeessaa kallattiin miidhaa jiru kun biyyoota addunyaa hunda alkallattiin gaaga'aa jira. Ameerikaan weerara dhaabuu fi waan qophoofte hin fakkaattu jiran ministeerri haajaa alaa Iraan. Ministeerri haajaa alaa Iraan tattaaffii waraanaa kana guutummaatti goolabuu danda'u kamiyyuu ni simanna jechuun waraana kana Iraan dirqamteetti hirmaataa jirtis jedhani. Garuu biyyoonni kan lola baha giddu galeessaa keessatti dhalate kana furmaata barbaadaa jiraatanis Ameerikaan weerara dhaabuudhaaf waan qophoofte hin fakkaattus jedhani. Iraan dhukaasni yeroof akka dhaabbatu hin barbaaddu garuu waraanni guutummaatti haala guutuu ta'een fi karaa waarawaan akka xumuramu barbaaddis jedhani. Ejjennoonni isaanii kan hin hubatamne pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp galeessaa haasaa taasisaniin Iraan waliin haasa'uuf qophiidha garuu namni waliin haasa'an hin jiru jedhanii turan. Har'a ammoo waraana dhaabuudhaaf qophii akka hin taane dubbataniiru. Waraanni lubbuu hedduu galaafataa jiru, miliyoonota qe'eerraa buqqisaa jiruu fi qabeenya hedduu barbaadeessaa jiru kun ammas akkuma itti fufeetti jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qindeeffadhee kan haga ammaa dhageessan fakkaata. Odeeffannoowwan wayitaa'uun yeroo yeroodhaan akka isin qaqqabaniif chaanaalii keenya like, subscribe godhaa, yeroo keessaniifis godhaa. Odeeffannoo biraan hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.